Baankileen kanneen akka Baankii Gadaa, Baankii Siinqee, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Oromiyaa, Baankii Awaashii fi Baankii Daldala Itoophiyaa qophii kana yookiin sirna gadaa addunyaan beekamtii kenneef kana bira dhaabachuun tumsuu fi jajjabeessuun ispoonsara kabajaa fi ispoonsara sadarkaa duraa ni ta'u jennee baankilee nuti itti of abdannuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii egaa har'a akkuma kanaan dura nagaa walitti dhaabnee waadaa walii seennee turre mata duree keenya yaaxinaalee fi yaadiddamoota qorannoo kan jedhu ilaalla yookiin afaan Ingiliffaatiin theoretical and conceptual framework kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa qorannoo keessatti yaaxinaalee qorannoon keenya hordofu ilaaluun murteessaadha jechuudha. Akkasumas immoo qorannoo keenya kana walitti yaadrimeessuun yookiin conceptualize gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa yaaxinaaleen akkamiin akka qorannoo keenya keessatti barreessinu, akkamiin akka barreessinu, maal irratti hundoofnee akka barreessinu, akkasumas immoo qorannoo keenya keessatti conceptual framework kan jennu yookiin yaadrimeessuu yookiin immoo akkaataa itti yaadaddama qorannoo keenya qopheessinu duraa duubaan ilaalla waan ta'eef amma xumuraatti na faana bu'aa isiniin jedha. Turtii gaarii. Tole egaa akkuma beekamu yeroo darbe yookiin mala qorannoo kana yommuu jalqabnu jalqaba irratti waan hordofuu qabnu paradigm yookiin qorannoo keenya keessatti akkaataa itti addunyaa kana ilaallu, akkaataa itti dhugaa ilaallu beekuun barbaachisaa akka ta'e kana keessatti immoo dhihaatinni adda addaa, yaaxinaaleen adda addaa, yaadiddamoonni adda addaa akka jiran akkasumallee falaasamoonni qorannoo akka jiran ilaallee turre. Achi keessatti egaa jalqaba waa'ee dhugaadhumti maal akka ta'e beekuu qabna, karaa ittiin dhugaa barbaannu beekuu qabna, akkasuma faayidaa qorannoo keenyaa yookiin bu'aan qorannoo keenyaallee yookiin bu'aallee ilaaluu qabna jennee achi jalatti waa'ee ontoloojii, epistemoloojii fi aksiyooloojii ilaallee turre jechuudha. Egaa amma yaaxinaalee qorannoo keenyaa fi yaadiddama gaafa barreessinu yookiin theoretical and conceptual framework kan jennu sana yommuu barreessinu filosoofii qorannoo keenyaa, falaasama qorannoon keenya hordofu jechuudha. Akkasumas yaadiddama qorannoon keenya hordofu beekuun murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yaaxinaalee hedduutu jira. Yaaxinaaleen kunniin egaa qorannoo keenya wajjin hariiroo qabaachuu qabu. Fakkeenyaaf dhimmoota adda addaa irratti qorannoo gaggeessina. Amma waa'ee aadaa ethnographic research ta'uu danda'a yookiin qorannoo sanyii jennu sana qorannoo sakattaa ta'uu danda'a yookiin survey research kan jennu qorannoon kanneen egaa karaa akkamtaa yookiin qualitative fi karaa hagamtaa yookiin hammamtaa afaan Ingiliffaan quantitative jennuun qorannoo gaggeessuu dandeenya malleen kanaan jechuudha. Achi jalatti egaa yaadiddamnii fi yaadrimeewwan qorannoo keenyaa beekuu murteessaadha jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf qorannoo dhimmoota afoolaa irratti hojjenna yoo ta'e, dhimmoota qeeqa irratti yoo ta'e yaadrimeewwan qeeqa baruu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko sirba tokko qeequu barbaada yoo ta'e yookiin mata duree sirba tokko yookiin albeema tokko sirba gabaabaa tokko sirba daqiiqaa 5 keessatti sirbamu kan suur-sagalee qabu ta'uu danda'a yookiin kan sagalee qofaa ta'uu danda'a. Kanarratti
qorannoo geggeessuu danda'a jechuudha. Egaa qorannoon kun gaafa geggeeffamu yaadrimee mataasaa danda'e qaba jechuudha. Yaadrimeen kunis gosoota qeeqa ogbarruu akkaatummaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkaataa sirbi sun itti sirbame akkaatummaa irratti hundoofne qeequu dandeenya jechuudha. Kan biraan sirbi egaa viidiyoowwan adda addaa qaba. Yeroo ammaa kana sirboonni viidiyoodhaan dhiyaatu yookiin kiliippiin jechuudha. Achi keessatti taatonni ni jiru. Walaloon ni jira. Akkasuma sirba daqiiqaa 5 keessatti darbu irratti ergaa hedduu dabarsuu ni danda'ama. Kana irratti qorannoo geggeessuu dandeenya jechuudha. Xiinxaluu dandeenya. Malleen nuti ittiin xiinxallu kun egaa yaadrimeewwan adda addaa fayyadamnee qeeqna jechuudha. Walaloos akkuma kana walaloo sirba tokkoo yaaxinaaleen ittiin qorannu ni jira jechuudha. Kanaaf yaaxinaalee sana kaa'uu qabna. Inni biraan aadaadhuma keessatti fakkeenyaaf sirboonni yookiin raaguleen adda addaa yookiin jiloonni adda addaa hawaasa keessatti gahee qabu. Jila kana egaa yaadrimeen ittiin qorannu ni jira. Performaansii ta'uu danda'a yookiin hurruubbii ta'uu danda'a jechuudha. Yaadrimeen hurruubbii jira jechuudha. Hurruubbii irratti tiyooriiwwan yookiin yaaxinaaleen adda addaa jiru. Akkasuma faayidaa yookiin faayidaa isa qorannu yoo ta'e faayidessummaa yaaxinaa faayidessummaa fayyadamne jechuudha. Caasessummaan ni jira. Ijaarsi hawaasaa ni jira. Deebisanii ijaaruun ni jira. Kanneen egaa yaadrimeewwan hedduutu jira. Egaa yaadrimeewwan kanneen qorannoo keenya wajjiniin mata duree keenya kaayyoo qorannoo keenyaa akkasuma ka'umsa qorannoo keenyaa fi gaaffilee qorannoo deebisuuf deemnu sanaa fi barbaachisummaa qorannoo keenya sana irratti hundoofne yaaxina keenya filanna jechuudha. Malee callisneedhuma fakkeenyaaf faayidessummaa fayyadamnee waa'ee qorannoon keenya waa'ee caasessummaa ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Wal fakkaachuu qaba. Yoommoo caasaadhaan qorachaa jirra yoo ta'e caasaa jechuun istiraakcheriidha. Dhimma caasaa wal qabatu yoo ta'e caasessummaa fayyadamna yookiin istiraakcheraalizim kan jennu sana akkasumallee qorannoo keenya keessatti dhimma hawaasa fakkeenyaaf hawaasota ijaaree kaa'ee aadaa kan ijaare hawaasa waan ta'eef nuti aadaa sana ofii keenyaa uumne utuu hin taane waanuma hawaasi sun ittiin jiraatu yookiin uume sana qoranna jechuudha. Akkuma hawaasi sun kaa'atetti akkuma hawaasi sun ijaaretti yookiin kalaqitti deemna jechuudha. Inni kun immoo ijaarsa hawaasaati jechuudha. Inni biraan deebisanii ijaaruun illee ni jira. Deebisanii ijaaruu kan jennu immoo fakkeenyaaf hawaasi waan duraan fayyadamaa ture amma immoo fayyadamaa hin jiru yookiin itti gargaaramaa hin jiru yoo ta'e inni sun deebi'ee akka hojiirra oolu yoo barbaanne deebisanii ijaaruu yookiin reconstructivism kan jedhu yaadrimee kana fayyadamne jechuudha. Egaa yaadrimeewwan hedduun isaanii dhimmoota qorannoo keenya wajjin hariiroo qabaniin ta'uu qabu jechuudha. Gosoota hedduutu jira. Meerra gabaabinaan yaadrimee fi akkasuma yaadiddamoota muraasa waliin ilaallaa. Fakkeenya itti aanu ilaallee yeroo itti aanu mala qorannoo yookiin gabaasa qorannoo akkaataa itti barreessinu waliin ilaalla waan ta'eef waan afaan hojjetaniif galatooma. Turtii gaarii.